Jira. Angaru manuma kirai kana yoom keessa baana manni sun yoom xumurama qoy. Anagaru baay'ee na dabbare manni kirai jechuudha man jalqabam sun yoom xumurama. Gaafa waaqayyo xumurama. Jechuun waaqayyo kan jedhus qaba namnis karoora qaba. Waaqayyo fiisa samaarra gadi bu'ee hin xumuru machees. Namni karoorfateetu waaqni nama xumuru. Qoy maaliif zim jette yoom xumurama? Mana kirai kan kee yoom baan? Ana uffannisu. Uffannisu ani maal godhina jetta? Qoy maallaqa qabdooti. Maallaqa kanaan duraallee qabdu. Waan asin beekne jira mana kana. Maaltu beekama dhiirri koo keessi isaan beekamu oskaadhaan. Dubartiinoo. Dubartoonni moo waan qaban hundumaa gaafuma baran washak godhanitti. Maatiin. Waan hundumaa jalaanis irraanis itti himu. Dubartoonni dhiirri garuu dafee icciitiisaa namatti himu. Waan biraa waan jettuun. Haga ammaatti garuu ati waa'ee kanaa natti himtee hin beektu. Waa'ee lafaa waa'ee maalii kana natti himtee hin beektu. Qoy haga kana hundumaa ati hojii akkanaa hojjettee akkamittiin maallaqasii lafasii waan tokko dhabda qofa. Gaaffii kamiin na gaafatta? Har'a na argiteemu? Yaa gaaffiidha maal rakkoo qaba kun? Maal rakkoon qabu? Maal siin jedhan? Maal funaan ta'e dhuftee ganda? Maalan funaan ere? Sira ganda oolta. Mataa jettaa, maal jettaa, qeensa jettaa, waan atiin jenneen jiru. Nadhee wajjin olii gaddeemaa oolta. Jechuun yoo kanaan Maal si gorsaa oolan? hojii ati hojjettu hojii baay'ee gaariidha. Yeroo tokkotti baay'ee argachuu hin danda'ama. Yeroo sanatti immoo waan tokko godhachuu hin danda'ama. Kanaaf dhiironni baay'een waan akkanaa hin himani dhoskanii makaa'u. Narra deemamesh. Eessa deema reeni? Kana yoo jiraate natti himin jedheen. Yoo jiraate jechuun maal asitti himu? yoo oskaadhaanis qabaatte gaa. Maaloo? Haadha manaa? Haadha manaarra maaliif fuudhaan? Waan ittiin manichi xumurame mana kiraa keessaa baana. Manni gaafa waaqayyo dheetuma. Inni immoo akkasuma garuu wanti jiru yoo jiraate jechuudha. Nan shakke baqa shakkuu hin qabu nama dabara. Maaliif shakkite naan jette nama dabaran? Iddoo wal fuunee waggaa lama. Yaa. Amma wanatti dubbii akkasii kaaftee hin beektu. Anis waan baay'ee yoo ta'u gurraa qabuun calliseera. Ati immoo amma oduu gandaa funaan ta'e waan hin taane yaada hin taane. Bakka nan shakkeen jedhe shakkuu hin danda'u. Oduu gandaa akkoo ta'uun akka kee oduu gandaa funaan sana fidee asitti tagabbarate asitti siibsee waan baay'ee odeessuu nan danda'a. Waan baay'ee dubbachuu nan danda'a. Ati galluma akka fuutee dhufteen tus jetta. Sirrii miti kun of sirrii. Jechuun of keessatti qabachuurra shakkuurra si gaafachuudha jedhee si gaafachaa jira. Amma maal barbaadde maal jette? Waan si gaafadhe kaa? Maal na gaafatte? Amma sama sirraan deebi'amu iyyuu. Tinyaadheen itti furdadhe. Ta'uun oolu silaayi. Ta'uun oolu. Ani koo biyya keessan ture. Itti fataachan ture itti tazaanaan ture waan hojjedhetti jechuudha. Waan argannu jireenyi cinqiidha mana kiraa fi dhugaatirra nyaatarra hin darbu. Ati hojjetamti waggaa afura biyya arabaa hojjettee dhuftee anumaan qabu. Anumaan qabu? Humaa tokko fidee dhuftee? Maal fidee? Waggaa afurii maal fidee? Humaa fidee waggaa afurii guutuun? Yaada. Kanadhaan jedhamus ki lakkaa hin attimu. Yoo qabdate kanadha ani hin beekne yoo jirate ani hin beeku natti ani hin beekne yoo jirate natti ani atiletti kanaaf akka jirma fakkaadheen deematti dhufee tasaanaannee laayifi itti qacca'ee waan dhoksaan qabna jechuudha fataa jedhee amma baadiyyaa amma darra dawaa amma baar daariitti amma maqaleetti tasaanaannee jiraadha jedhani bara dargaggummaa koo jechuudha amma immoo yaa'u ol deebee shiroo si wajjin shiroo wajjin shiroo makarsaa jira waan biraa waan gochaa jiru isheen argamu jireenyis mi'aayee jira shiroo bakka isheen argamu shiroo bishaan shiroo dhugaatii dhiisee tasnaannoo isheen argamu osuma tan fide kanaaf beektatu kanaaf funyaan si dhiiba malee. Marree anis waan hojjedhee fide bara hojiirra oolsheera bara. Waan qabatamaa tokko akka lafa kaa'eeraan. Garuu sibiraatii waan tokko argine haga ammaatti jechuudha. Kun naan argite?
Sinima argeen jira garuu waan biraa barbaade kaam si arguurra darbee waan biraa barbaadeen jira. Waan shakkeen qaba Summaa kun si agarsiisa. waan shakkeen qaba bakka kanaafuu dhiironni magaalaa keessa turan yeroo baay'ee wanta iccitiidhaan oskatanii kaawwatan jiru. Maaliif hin shakku waan ta'e ofiisaanis waan qaban namatti himan oskanii kaa'u. Yeroo wayii hin beekamu jedhanii oskanii kaa'u. Machees hin dhabdee jedhee mitan ana dhoskiteetu malee anatu gowwaadha. Birrii 100 kuma 10,000 kanan qabu hunda kan sitti agarsiise anadha. Waan hojjedhe hundumaa kan fidee sitti kenne anadha. Oduu kan hundaa eenyutu odeessaa oolee? Eenyuun attaa odeessu amma waan shakkeen qaba bakka waan dhagees qaba. Samandara akkaataan dhageesse? Waan shakkee qaba natti. Nama waan dhageesse abaloo akkasnaan jedheera achii kana qabdanii ifa godhe. No, waa'ee nama maqaa namaa hin dhawwan. Yoo natti himte natti himi. Yoo ni hubadheeho. Bakka anis waan hin godhu nan beeka ka. Waan oskitee keessatti. Maal kun? No, Bafatta. ani ittiin nyaachuu yoomiin wallaale ittiin dhuguu yoomiin wallaale ittiin taasinaanee furdachuu 70-90 kiiloo asiin kas godhachuu asiin immoo akkas godhachuu yoomiin wallaale. Maaliifan akkattiin qalladhee deema seeti ani? Inni ko amma Isan hojjetu sanaanii akka keenyaadhee furdachuun yooma wallaale. Amma ko otoo nyaattee hin furdattu. Yeroo sana darbe kam? Yeroo sana darbe. Booddeetti deebisnu reericha. Amma otoo nyaattee hin furdattu jireenya hundi waan ta'eef haal jireenya gara fuulduraatti ta'a deemuun yaaddoodha. Riba namaan nama nuu furdachuun hin jiru. Uni yeroo keenyatti nyaanni furdanneera. Ani garuu jiraan dhagaheen jira. Namuma hiriyaa keerraa dhagahe. Waan dhoskitee dafinatti. Anu dhagaheen jira waa'ee kee. Birrii kee namaaf zara akka turte. Namaaf kenna akka turte na dhagaheera. Bilaak maarkettiidhaan zara ture moo baankiidha? Hiraa turteedhaan. Akkam hiruu jechuun? Asii si jeniiti bilbilaan sirraa birrii guurataa ture dhagaheera. Kan dubbadhu na barbaachisa si barbaadda. Birrii kee ani kennaa turte mancaasaa turte. Ani kon dubbadhu gara fuulduraatti waan darbe irratti dubbadhu jireenya keenya gara fuulduraa irratti amma dandeenyu tattaafannee manjiraan mucaa keenya guddifannee deemane akka kee dubbii booddeedhaan lagallagu wallaalee miti. Sati duuba lagallagu. Aadaa amma balleeffannoo maal akkana jetta silaa'u dubaroonni arabaa akkas godhu jette imagine jettee fiddee malee tasaan akkanaan godhe. Garuu kan kee dhugaadhuma jirudha. Natti himameera dhagaheera. Dhuguma jiraanii konistirakshinii hojjechaa ture lafa dhabeera yookaan mana dhabeera hin jedhamu. Kan jedhu dhagaheen jira. Ani higgaawwii mistii keetiin ta'an higgaawwii. Higgaawwii. Seera qabeessa ta'an. Akkamittiin na dhokachuu. Funyaan koo naatu bitaka. Funyaan keemti gara sirran deema akkamitti dhokachuu danda'e dubbiin akkasii. Qabeenya kee akkamiin na dhoskita. Loomiif kaawwatte. Lakkii borii addaan baana ta'a. Durba rabaa kun gadi teessu. Kanaafuu jetteetu na dhoskite moo maal jechuudha? Qabeenyaan qabu buna hidda ta'uu qaba horroo dhaqi fudhadhu. Sawaayii Laga gomeeti. Ani horroodha lafa qaban miti. Isuma magaala keessa waan dhagee qaba jiro. Natti mikaa. Rabbi naaf hagu. Ani dhagahee jira. Madaana lamin naaf hagu. Giggimmiin jedhiniti natti. Ana koo haadha manaa keeti. Kana booda iddoon deemu qabu. Mucaa keenya guddifanna. Ittiin. Maaliif na dhoskita hamma kana hundumaa? Maaliif na dadhabsiisa? Mucaa kofan qofatti kaa'isiin ilaallatu. Kuna mucaa keenya guddifanna maaliif kan na dadhabsiistu ana? Mucaa keenya yoomiif keesse borii moo bara sakamiif keesse na Mucaa dhoskita? keenya Isin warri dhiiraa surumayyuu kan namaa gadi qofortanii kan dubartii kan niitii gadi boodhessitanii duuba shilaalu malee han keessa yeroo baay'ee hin dhoskitu. Nara deemu. Dhagahee barani. Mataanaan dhukkubsi nara deemu. Dhoskee lafa isaa hin gurguranne inni sun. Waddeenyaa kee miti inni. Boqochuun barbaade. Niitii isaa oskee miti kan gurgurate. Boqochuun barbaade nara deemu. Ani boqochuun barbaade. Sammuun koo. Maal boqottee dubbiin dhoskitee boqotta? Akkanaa boqonnaa hin jiru. Dhugaasaa gadi baase boqonnaa hin argamu. Kalas. Akkam akkam quuftee? Arii dhagaa akkamitti waggaa lama guutuu waliin jiraanne akkamiin na dhoskite? Anu sin gaafanne hankee bukoo kee shorbaa kee
hanfatafatamee ta'u sin gaafanneen. Akkuma isa darbe ani ko isa jiruun jechaa suma ati qabdu suma jiru jechaa jira suma jiru. Suma jiru. Isuma jiruun jechaa jira. Nama karsi narra gore. Eessatti makarsa waleessatti maal? Maalan beekareen. Bakkuma oduu funaanaa oolte deemu. Manggaa cilloo kedhee lafatti si galagalcha. Yeroo hundumaa si warri dhiiraa yoo dhugaa gaafatamtan akka reebuu arrabsuu maal jechuu dubbachuu kanamaa yoo himte bakka balaadha ka hama yoona eessa dhokateedha. Of argitee jirta. Baay'ee of argitee jirta. Of argitee ofirra naannoo jala ofirra kakkoota jaldeessa ofirra naannoo jala qabdeetta. Kanaaf midiree balleeffannoo kuni dhiirri biyya kanaa hundi isaaniiyyuu yoo dhugaa gaafataman akkanuma ta'u bakka. Mataan dhukkubsuu ergama biraa qabdaati. Ergama maali? Ergama biraa qabdaati. Ergaman qaban abboo. Waa'ee kanaa natti himin jedhe bakka. Mataan dhukkubsin. Natti himin. Kun quufteeya. Oduu. Jiran nani akkatti nu jiraachisu walisaa waldaan.